halkan tokkotti ofirraan dhabee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya biratti ergan baradhee xumuree booda kutaa 12ffaa booddeellee akkuma saattuu otoon jibbuu kolleejjii seeneen carraa biyya hambaa Ameerikaa otoon eeguu baradhee xumureera. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 6 qabu. Dhiira 4 fi dubartoota 2. Aniif obboleettiin koo sadaffaaf arfaffaa irratti kan dhalannu yeroo ta'u, ani ishee irratti arfaffaa irratti dhaladha. Dubartiif mana keenyaa qananiidha. Maatiin keenyi haati koos ta'e abbaan koo diddiimolii baay'ee bareedoodha. Dubartoota keenya miti dhiironni keenyiyyuu bareedinaan dubartoota hedduu biratti baay'ee jaallatamu. Manni keenyi mana burqaa bareedinaati yoon jedhe afaan koo irratti soban ta'u. Sababiin isaa immoo baay'ee bareednaam. Karaa abbaas karaa haadhaas wanta nuti hafuu hin qabnu. Rifeensa luuccaa abbaarraa dhaallee konkona bifa bareedaa immoo haadharraa fudhannee addina kanaadhaaf abbaa keenyaa ta'ee hojjaan hundi keenyuu giddu galeessa taanee maatii babbareedoo taanee uumamneerra. Kan nama bareechu rabbuma guddaadha mitire galata isaa innumti haa fudhatu. Dubartiin bareedduu beekumsa hin qabdu taanaan amala hin qabdu. Anis akkanan ture. Bareedina gaarii natti kenneera rabbi, haa ta'uutii garuu beekumsi sammuu koo keessa waan hin jirreef amalli koo duwwaadha. Waanuma bifa koo duwwaatiin wanta hundumaa godhu natti fakkaata. Wanti filatamaan, wanti bareedaan, wanti ta'aan anaaf qofa addunyaa kanarratti addatti foo'amee waan naaf qophaa'ee waan naaf kennamu natti fakkaata. Sanarratti haati koo immoo baay'ee jabduudha. Gaa'ela dura kabaja durbummaa keenya akka hin kennineef baay'ee gorsitee nutti himti. Nuyi warra durbaaf qofa otoo hin taane obboloota koo dhiiraallee bakka fedhetti sagaagalachuun ayyaana milkii mana kee dhufu sirraa fageessa jettiini. Abbaan keenyi hojjetaa mootummaadha. Darbee immoo lafa maatii isaarraa dhaale lafa guddaa qaba. Sana qochisiiseetu maatii keenya jiraachisaa. Haati keenyi giiftii manaati. Hanganani baradhee kutaa 12 xumurutti hojii tokko na tuksiistee hin beektu. Hojii mana keessaas kan hojjetamu yoo ta'e obboleettii koo hangafaatu hojjeta. Obboloonni koo warri dhiiraallee ni dursanii waan dhalataniiruuf hojii mana keessaa hedduu hin danda'u. Baay'ee qananii'een akka ijaatti ilaalameen kan hin guddadhe mana keenya keessaa anadha. Dubartoonni hiriyoonni koo mana barnootaa keessaa yoo bareedan akka koon addaatanii, yoo bareedanii akka koo addaatan immoo rifeensa cuuluuccaa akka koon qabanii. Karaa kamiiniyyuu dubartii kan ittiin caalu hin dhabu. Maal ofiin jetta ati warqee faranjii fakkaattanaan jedhu. Kanaanis gaaffii jaalalaa gaafatamuu kan hin jalqabe reefuu barattuu kutaa 4 ta'eeni. Dhiironni anaan jaallatan lakkoofsa hin qabanii. Haa ta'uutii garuu faallaadhaan immoo dadhabuu barnootaa kootti barsiisota mana barumsaa keenyaa biratti baay'een jibbamaa. Siif rabbi bifa duwwaa kennee sammuu si dhawwate naan jedhu. Anis sammuu akka hin qabaanne yeroo sanarraatii kaasee naaf galee bifa malee sammuu hin qabu jedheen ofii kooyyuu nan odeeffadha. Mana barumsaa deemeen barnoota baradheen keessumaa kutaa 7 kutaa 8 ergan gahee booda yoo xiqqaate guyyaatti si'a takkaa yookiin immoo si'a 2 gaaffiin jaalalaa karaa dhiiraa yookiin immoo ergamanii karaa dubartoota hiriyoota koo anaan hin gaafatamne, gosti xalayaa anaaf hin barreeffamne, walaloon anaaf hin walalamne, seenaan anaaf hin barreeffamne hin jiru jechuu nan danda'a. Maali mucayyoon kun dhaabiitti otoo arginee maal kan fakkaattuuf akkan of kulti, akkan ol of ukkubdi jechuu dandeessu. Haa ta'uutii garuu amala koon ala kennaa bareedinaa rabbumatu na badhaase. Kanammoo maatiima keessatti guddannetu beekam. Guyyaa guyyaadhaan namni dhugaa waan nuuf bahuuf nutis safartuu sanaan of keenyerra. Marree kanaan obboleettiin kiyya na hangaftu an irratti hin dhaladhu eenyuyyuu mana keessaa toon fuudhiin yookiin immoo hin heerumiin kutaa 9 otoo barattuuti. Barsiisaama mana barnootaa haayiskuulii keenya barsiisu jaallattee gaa'elatti seentee. Kanatti maatiin koo akka gaddan akka gaabban isinitti himuu hin danda'u. Sababiin isaa immoo bifa kana baattee umrii kanatti nama akkanaatti heerumuu hin qabdu jedhanii maatiin koo baay'ee ittaaranii. Yoo xiqqaate walitti fufinsa waggaa 3fis obboleettii koorraa araara fudhachuu didanii booddee irratti guyyaa tokko abbaan koo dhukkubsatee du'a jalaa rabbi isa oolchee jennaan maaloo mucaa koo naa fidaa otoon har'umallee
lubbuun koo darbeera ta'ee hammeenya koo garaatti qabadheen gaabbiidhaan intala koo nan bisa jedhee araara maatii keenya gidduutti buusee erga obboleettiin koo bifa kanaan heerumtee xiyyeeffannoon maatii kiyyaa anarratti ta'ee keessumaa haati koo guyyaa guyyaadhaan gadi qabdee na gorsiti. Hojiillee naaf hin hojjetiin jetti. Kanan jechaan isinitti dubbadhuun ol baay'ee qananii'een guddadhe. Kanaaf balleessaan ani balleessaa oolummoo ergan kutaa 9 ga'ee booda xalayaa dhiirotaa barreessanii natti kennan fuulduruma isaaniittiin kukkutaa hin barbaadu jaalalan jedha. Warreen hiriyoota koo dubaraa dhiiraaf dhufanii na gaafataniif immoo lamuu lammataa gaaffii akkanaa eenyurraayyuu natti hin fidiin yoo ta'uu baate lamuu lammataa na waliin hin ooliin natti hin dubbatiin jedheen nan cufaanii. Kanaan garuu barnoota kutaa 9ffaa seemisteera 2ffaa yeroon baradhu mana barnootaa keenyatti barataa cimaa kan ture maqaansaa barsiisotas barattootas akka aanaa keenyaatti sirriitti kan beekamu ciminaan haga saakni gahaa kan jedhamu barataan hin jirre kan jedhamu yuunivarsiitii Gondar waggaa 3ffaa barnoota meedikaalaa yookiin immoo dooktareetiidhaan barachaa kan jiru torbee 2 maatii isaa bira boqochuuf dhufee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis akkuma dhiirota warra kaan irratti hin bare lakkii hin barbaadu jennaan ani bari nama kashlabbee miti sin jaalladha kan siin jedhe umrii kee balleessuuf karaatti si hambisuuf yookiin immoo har'a si waliin ciiseen maqaa kee balleessuuf miti ergan eebbifamee tasgabbaa'ee booda gaa'ela si waliin dhaabbachuu fi kanan si jaalladhe waggaa 2 duradhaa haa ta'uutii garuu si gaafachuuf onnee hin godhanne amma garuu gara jabaadheen si gaafadheeraa tolee keef hin biikeenaaf deebisii hangan deemutti nan si eega jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani deemeen hiriyoota koo dubartoota 2 nan mariisisee isas ni tuffatta taanaan eenyutti si fuudhaa moo akka obboleettii kee barsiisotatti heerumuu barbaadde inni bari egereensaa nama guddaadhaa doktara biyya kan fayyadu tole jedhii carraa kana of hin dabarsiinii otuma si dideeyyuu ati kadhachuu ni qabdaa jedhanii naaf deebisanii. Anis gaaffii jaalalaa kana na gaafatee guyyaa 3 booda karaa innitti na eegerratti gaaffii kee fudhadheeran jedheeni. Yeroo sanarraa kaasee jaallachuun jalqabee keessa koo isaafis dabarseen nan kenne. Maalis ta'u garuu bareedina waan hin qabuuf baay'een qoramaa. Tooftaatti ijoolleen dhiiraa karaa hiriyoota koo dubaraa narratti raawwatan kana jedheen jechaan otoon dubbachuu baadheeyyuu baay'ee natti tola. Durba durbummaa qabdu akkan ta'e durbummaa kiyya akkan balleessine hiriyoonni koo ni beeku. Kanaaf kan eenyuu badee kan eenyuu taadhaa haaloo jedhuutiin dareen barnootaa natti cufama. Manni fincaanii natti cufama. Biiroon barsiisaa natti cufama. Akkuma tasaa mana hiriyoota koo kireeffatanii jiraatanii yeroon deemu diraamaan narratti hojjetama. Ani garuu tokkoof tokko humni hin qabun ture iyyuudha. Biiroo keessatti iyyeen barsiisaa qabsiiseera. Daree keessatti iyyeen barattoota 2 mana barnootaarraa ariisiseera. Mana fincaanii keessatti iyyeen dhiira mana fincaanii keessatti na qabachuuf ka'u qabsiiseen hisiseera. Akkuma isaan diraamaan irratti hojjetan ani iyya sagalee kootiin nama naannoo sana jiru waammadheen ofirraa molqaa of eegaan ture. Akkan ani dargaggeessaa yuunivarsiitii baratu kanaafis jaalallee ta'es hiriyoonni koo hedduun beekanii namni hedduun isattis na beeke. Guyyaa deemuuf ka'e tokko kennaa naaf bite lammata immoo qaama mitii hidhiin dubaraayyuu kabaja qabdinaan jedhee harka koo na dhungatee deeme. Hiriyoonni koo umrii sanarratti kabaja isaanii kan hin balleessine tarii nama 10 keessaa nama 2 argachuun ni danda'ama ta'a. Sanaa ol garuu hin argamu. Keessumaa gaaffiin jaalalaa baay'inaan kan dhiyaatuu fi yoo ofiin cimanillee harka hiriyaa irratti kufuun isaaniin oolu. Anaan garuu rabbis na gargaaree kutaa 10, 11, 12 hagam baradhutti kabajni durbummaa koo anuma waliin ture. Yeroo kana gidduutti jaalalli waggaatti torbee 2 argannu jaalalleen koo biyya dhufee na waliin dabarsu anaaf yeroo kamiyyuu caalaa yeroo warqeerra naa caaltu waan hundumaatti dagadheen yeroon isa waliin dabarsudha. Sababuma inni jaalallee koo ta'eefis namni akkasaa argamuu hin danda'u kan jedhuutiin dhiira kamiyyuu nan tuffadha. Dubartii kamiyyuu anaaf kan filatametu naaf ta'a jedheen ol of qabeen waa'ee koos dubbadha. Akkanattis of argisiisa. Ishee immoo naan jedhu fagootti. Ijoolleen dhiiraa tokko tokko immoo danda'anii mayyuu haasoo na waliin hin haasa'anii.
Ani sadarkaa koo baay'ee ol kaaseen waan hin kaa'uuf sadarkaa sanaan haasa'uun waan isaanitti ulfaatuuf ati nan baastu naan jedhanii yeroodhaan nadhiisanii deemu. Anis akka isaan dabra dhaabbatan otoo hin taane akka isaan narraa deeman hin barbaada. Kan ani haasa'u yeroo koo dabarsuu barbaadu jaalallee koo waliin bilbilumallee kan inni na waliin haa ta'u yeroo murtaa'eedha. Keessumaa yeroo barnootaas ta'e yeroo ciisu na waliin haasa'uu hin danda'u. Sa'aatiin inni na waliin taphachuu danda'u harka caalu yeroo nyaata nyaatu. Kanaan ala yeroo hin qabani yeroo hin qabu. Barnoota isaatti illee yuunivarsiitii Gondar deemee qabxii gaarii barattoota galmeessisan keessaa inni isa tokkodha. Maarree kanaan otoo jirru jaalalleen koo yeroon ani kolleejjii seeniin waggaa tokkoffaa baradhu eebbifamee yeroosuma ramaddiin yuunivarsiitii Leenca Gurraachaa yookiin immoo Xiqur Ambassaatti ramadamee barnoonni ispeeshaalistii yeroosuma kennameefi kanaananis bakka hin jirutti barachuun wanta na jibbisiiseef jaalallee kiyyaatiin waliin jiraannaa na fuudhiin jedheeni. Kanaan innis kuni waan eebbifamedha. Yeroo gaarii irratti na gaafattee amma kanan hojjedhee ittiin jiraannu si barsiisu si jiraachisu nan qaba. Haala kamiin maatii beeksisnaa jedhee na gaafate. Anis jaarsa ergiitii cidhi nuuf taasifame wal fuunee waliin jiraannan jedheeni. Yeroo kanatti jaalalleen koo maal jechaa jirtaa? Ani bar reefuun hojii qabadhaa. Haatiif abbaan koo mana ganna rooba galchu dhimmisu bona immoo aduun asii gadi rukutu. Obboloonni koo waggaatti illee uffata jijjiirrachuu kan hin qabne haadhaaf abbaa kootii uffata bitatu kan hin argine natti kan dhama'an kan qaban kan natti gurguran hin qabaa. Otoo isaaniif hin dabarsiin hin boqochiisin cidhan gaggeessu hin qabu naan jedhee. Yeroo kana ani baay'een aaree baay'een gubadhee akkam akkana naan jettaa ati bar doktariidhaa maallaqa dhabdee mitii anarra maatii kee waan caalchisatteef malee jedheen deebiseefi yaada kanaan baay'ee walitti buune. Bara kanas hiriyoonni koo tokko heerumuu jalqabanii hedduminaanuu miinjeef yookiin immoo gargaartuuf anaan hin waamanii cidha ajaa'ibaa tokko irratti garuu abbaan manaan hiriyaa kiyyaa biyya Ameerikaadhaatii dhufee kan fuudhu wanti hundumtuu sadarkaasaa kan eeggate waan na ta'eef tariisiifis carraansiif ba'uu danda'a bareedduu waan taateef jettee miinjee na godhatte. Abbaan manaan ishee hiriyoota isaa lama biyya ambaatii fidatee dhufee gaa'ila ajaa'ibaa tokko gaggeesse. Cidhi kuni si'a lama ta'e takkaa biyyatti bakka dhaloota keenyatti si'a lammataaf immoo magaalaa Finfinnee fi riizoortii beekamaa biyya keenyaa keessatti. Nyaata nyaadheen beekne yeroo sanan nyaadhe uffata uffadheen beekne yeroo sanan uffadhe. Haa ta'uutii garuu cidha kanarratti wanta jireenya koof barbaachisu jaalalleen koo itti na kabaju tokko nan dhabe. Dhugaatii maatii koo biratti baay'een jibbaa. Dhugaatii maalii akkan dhugeen beeku natti tolee natti mi'aayeen fudhe. Dargaggoota yookiin immoo diyaaspooraa lama biyya alaatii dhufanii keessaa kan hin fuune tokko kabaja koo narraa fudhate. Durba ta'uu koo yeroo beeketti sin fuudhanaan jedhe. Jaalallee koo waliin waggaa dheeraa waliin dabarseera. Kabaja kee hin tuqu guyyaa heerumtuun si waliin ciisanaan jedhe quba isaatiin na tuqeen beeku. Yeroo walitti deddeebinee wal arginullee harka kiyya qofa na dhungata. Gonkumaa miira gara biraa keessa nan galchu. Haa ta'uutii garuu guyyaan miinjee ta'e kanatti kabaja kiyyaa diyaaspooraaf hin kenne. Guyyaama kana inni waan baay'ee haasa'e. Homaan sodaatiin ati baay'ee bareedduudha. Ani durseen hiriyaa keetti dubartii bareedduu miinjee godhu. Anis achumaan haadha manaan barbaaddadha jedheen itti miiraa. Kanaan sinnaaf qophoositee dhugaatiis hin dhugdu hin jaallattu naan jennaan dhugaatii keessatti wanta mi'aawu dabaleen akka ati of wallaaltu taasisee akka ati jaalallee qabdus jaalallee kee waliinis haga fuudhaatti akka waliif karoorfattanis nan beekaa. Haa ta'uutii garuu jireenya eenyu waliin iyyuu jiraatturra ana waliin kan jiraattu bareedaadha. Dafeen si fuudheen cidha yookiin immoo gaa'ila kanuma fakkaatuun maatii kee gammachiiseen gara biyya Ameerikaatti si fudhattee deemaa. Achi konkolaataa siif biteen hojii mataa kee si jalqabsiiseen achitti illee toon rakkatiin jireenya qananii jiraattaa jireenya qananiin jiraadhaa jedhee doolaara baasee natti argisiisee. Dubartiidha mitiire nan guyyunfame. Jaalala waggaa 5 dhiiseen doolaara halkan tokkon argeen nan guyyunfame. Anis jaalallee koo akkamiin godha yeroon jedhuuni waa'ee isaa dhiisi anaaf har'aa kaaseen bilbila cufa torbee tokko torbee lama iyyee maraatee akka ati na waliin jirtu yeroo beeku innis daandii mataasaa filatanaan jedhe. Cidhi hiriyaa koos gaggeeffame. Torbee lama riizoortii masana keessaa anaaf inni waliin dabarsine. Torbee lama booddee deebi'ee gara biyya hambaatti malee achi dhaqee immoo jaarsa gara maatii kootti erge. Maatiin kiyyaas gammadanii intalli keenyi diyaaspooraatti nuuf heerumuu fidha jedhanii lafa dhiitanii maallaqa guddaas gaafatanii innis dafee ofirraa kanfale. Baatii arfaffaarratti wal barree gaa'illi keenya raawwatee gosuma cidha hiriyaan koo
koo ittiin heerumte gadi hin taaniin cidha waliin raawwannee addunyaa gara biraa keessan seenee barnootas addaan hin kutee otuu maraatee illee isatti hin xiqqaatu jaalalleen koo waggaa 5 ol waliin dabarsine hin maraate jechuun nan danda'a. Dhukkubsatee hospitaala seenee hojii addaan kutee maatiinsaa maaloo ijuma keelleetti argisiisiitii guyyaa tokkoofillee boqonnaa argatu jedhanii na kadhataniiru. Finfinnee toon jiru nan dideenii ani kanaan booddee kan saamitii dubartiif jedhee immoo dhimmatti maraatu hin qabu akkuma inni isa dhiise innis na dhiisuu qaba. Anatu isa dhiise malee dubartoonni kaanis isa dhiisanii miti. Inni nama kabajamaa dhiira jaallatamuu danda'udha. Dubartiin inni barbaadde kamuu isaaf tole jechuu dandeessi jedheen isaaniif hin deebisee booddee dhukkubsatee gara barnoota isaatti akka deebi'e natti himanii. Finfinnee keessan jiraadha haa ta'uutii garuu isa arguun fedhu. Abbaan manaan koo konkolaataa naaf kireessee mana bareedaa naaf kireessee piroosesii gara biyya Ameerikaatti geessu na jalqabsiiseera. Maatii koof gargaarsa inni godhu kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Ani maallaqni baatiitti fixu kana jedheen isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee tokko boonuun jalqabee bareedina kootiin maallaqa ulfina nagitus nan argadhe. Kanaan jireenya ajaa'ibaa jiraachuu jalqabeen abbaan manaan koo baatii 6tti si'a takkaa dhufa. Haga waggaa 4tti waliin dabarsinee baatii 6tti si'a takkaa yeroo dhufu ji'a tokko yookiin immoo torbee 2 ana bira dabarsee deema. Gatii mana kiraa, gatii konkolaataa kan waggaa kanfalaa kanarra piroosesii wanta jalqabeeruuf hanga piroosesiin suni naaf milkaa'utti maaf hin ta'a jedheen barnoota koo kan kolleejjii jalqabeen tures nan xumuree. Biyya hambaa geessee dhala godhatta waan naan jedheeruuf as taa'een dhala godhachuus hin feene. Maatiin keenyi umuriin keessanoo hin deemaa yoo dhala godhatte rakkoo maalii qaba jedhee otoo na kadhatu nan dideenii. Booddee irratti waggaa 4 piroosesii biyya hambaa deemuu ergan yaalee booda dhumarratti akkanaaf milkaa'uu hin dandeenye jila muramee natti himame. Hiriyaan koo baatiiwwan muraasa dura na waliin heerumte piroosesiin ishee waggaa tokkoof baatii 4 qofa isheetti fudhatee deemtee deessee gaa'ela ishee keessa jiraachaa jirti. Ani garuu fiigeen gaa'ela kanatti kanan seene waggaa 4 yaaleen piroosesiin sun naaf milkaa'uu didee biyyi Ameerikaa abjuu natti taate. Kana qofaa miti abbaan manaan koo anaan otoo milkaa'uu baateellee anatu as dhufee waliin jiraanna naan jechaa ture. Haadha manaa gara biraa dubartii faranjii biyyuma sanaa fuudhee irraa dhalchee jiraachuu jalqabee. Kanaa ol madaa'uun jiraare gaa'elli waggaa 4 keessan ture jireenyi qananiin akkamii al takkaatti narraa cite. Ani fuudheen waggaa 2 booddee jaalalleen koo fuudhee gara biyya Saawuz Afrikaatti haadha manaasaa waliin hojii argatee biyya Saawuz Afrikaa jedhamtu ogummaa barateen hojjechaa jiraachuu jalqabeera. Baatii 2 mana haadha kootti galeen nan dhukkubsadhee nagaan dhabee nyaata nyaadhu dhugaatii hin dhuguu. Gargaarsi anaafis maatii koofis godhamu hundumtuun dhaabbatee warqee naaf bitaa ture dabareedhaan gurguruun mobaayila aayifoonii yeroo sanatti qaalii ta'e gurgureen laaptooppii gurgureen hanga ta'e manuma sana keessa argan jiraadhe booda baheen maatii kootti dabalamee dhukkubsattuu ta'ee nagaan dhabee. Obboleettiin kiyya abbaan manaan ishee bakka biraatti jijjiirameera. Isaan waliin waggaa tokko jireenya nagaan qabne ofirra darbee isaaniin illee jeequun jiraadhee jireenya qananii sanatti bareen deebiseen bakka ittiin fuudhuun dhabee. Waggaa tokkoof baatii 3 jireenya hin taane ergan dabarsee booda waan lama murteeffadhee. Ceephoo sammuu koo keessaa ba'uuf yookiin of hin ajjeesa yookiin immoo gidduu kana of eegeen of mul'iseen dhiira na fuudhuu barbaadetti yeroo gabaabaa keessatti heerumuu qaba jedheen obboleettii kiyya bira toon jiru torbee 2 dargaggoo tokko waliin walii gallee isatti galeen jiraachuu jalqabee. Innis baay'ee natti gammade. Dubartii akkana bareeddu simboo qabdu umurii koo keessatti nan fuudha miti halkan tokkoyyuu waliin hin bula jedheen yaadeen beeku naan jedhee na galateeffate. Haa ta'uutii garuu hojjetaa mootummaadha. Miindaan ni argatu guyyaatti balleessuun bareedaa. Kanaaf naaf ta'uu didee baatii 2 waliin dabarseen biraa deemee gara magaalaa warra kootti deebi'ee si'a kanallee hojii harka kee argatte naan jechuun hawaasni naannoo keenyaa natti qoosuu muudiif gudiin irratti qabachuu jalqabee jiraachuun dadhabee. Booddee irratti kana dura kan na jaallatu ture dargaggeessi tokko hojii hojjechuu barbaadde yoo ta'e kottuu magaalaa kanaa barnoota baratteen singalcha naan jedhee otuman jibbuu hanga saniitti kan hin jedheen barnootan jalqabeen hojiin argadhee. Moraaliin sammuu kiyyaa waan tuqameef garuu nama faana jiraachuu hin dandeenye. Dargaggeessumti kun na waliin jaalala jalqabe waliinis jiraachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu dubartii gara biraa fuudhee mana narraa jijjiirratee seera qabeessaan haadha manaasaa waliin jiraachuu jalqabe. Haga ammaatti haga har'aatti waggaa 7 abbaa manaa koorraa argan adda bahee burjaaja'insa keessan jiraadha. Yoom Rabbi cubbuun kana dura hojjechaa ture hundumaatiif dhiifama naaf godhee na yaadatee nama na godhee namummaadhaan akka namaatti jiraachuu akkan jalqabu
ta'uu hin beeku. Yeroo yerootti carraa gaa'elaa nan argadha. Haa ta'uutii garuu fedhiin gaa'ela keessattiin jalqabe baay'ee ol ka'aa waan ta'eef sammuun koo ofumaa nagaa dhabee nama na waliin jiraachuu jalqabettis hafuura kiyyatti dabarseen nagaa dhawween gaa'ela isaa jeeqaamu. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan akka amantaa keessanitti balleessaa cubbuu irra darbaan hojjedheetiif dhiifamanaaf kadhadhaa. Ana obboleettii keessan hawwituu diyaaspooraa Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi kadhannaa keessanitti illee yaadadhaanii jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadhee yaadde kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomiti. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.